chuko akkuma karaa lubbuu sitti tole karaa hundumaan akka sitti tolu akka ati fayyaa taatus nan kadhadha jedha. Amen. Kuni ergaa keessan har'aati waan ta'eef mata duree gabaabaa isinii kenneen kanarratti wanta isinii wajjin dubbadhu hinuman qaba. Yaa michuu koo akkuma karaa lubbuu sitti tole karaa hundumaan akka sitti tolu akka ati fayyaa taatus nan kadhadhaa jedha. Sagalee kanarratti kanan isinii wajjin dubbachuu barbaadu hin dhagaa jirtu yoo taatanii. Dhagaa jirra. Akka ati fayyaa taatus nan kadhadhaa jecha jedhutu jira. Yaa michuu koo akkuma karaa lubbuu sitti tole karaa hundumaan akka sitti tolu akka ati fayyaa taatus nan kadhadha jedha. Mata dureen keenya har'aa fayyaa ta'eera. Amen. Waaqayyo haa ulfaatu. Amen. Fayyaa ta'eedhaan jalqabna. Amen. Waanuma gaggabaabaadha kana isinii kaasuu kanarratti waaqayyo waan isinitti dubbatu qaba waan ta'eef Yohaannis wangeela barreessee akkuma kana ergaa barreessee mul'ata Yohaannis immoo barreessee kitaabota gurguddaa kana macaafa qulqulluu keessatti kitaabota gurguddaa kana sadan kan Yohaannis barreessee wangeela barreessee ergaa barreessee wangeela tokko ergaa gurguddaa hamma isa sadaffaa kanatti ergaa tokkoffaa ergaa lammaffaa ergaa sadaffaatu jira. Inni gara biraan mul'ata Yohaannis kan inni barreesse nama tokkotu barreesse. Namni Yohaannis jedhamu kunisuma Yesuus Kiristoos duukaa bartuu ta'ee yeroo dheeraadhaaf duukaa turedha. Namni kun wangeelota arfanuu keessaa namoota barreessitoota macaafa qulqulluu kanaa barreessan keessaati. Keessumatti duuka buutota Yesuus Kiristoos jedhamanii warra waamaman keessaati. Wangeela arfan keessaa wangeela Maatewos, Luqaas, Maarqos, Yohaannis kana keessaati. Kan adda isa godhu wangeelli Maatewos, Luqaas, Maarqos kuni sadarkaa information yookaan immoo sadarkaa odeeffannootiin kan barreeffaman yeroo ta'u, wangeelli Yohaannis garuu kan adda isa godhu waan qabatamaa nuyi isa argine, isa dhageenye, isa qaqqabanne sagalee jireenyaa sana isinii barreessine deematiyyuu taasa. Warri kaan garuu namoonni yeroos turan, namoonni yeroos bira turan akka nutti manitti jedhanii barreessu. Inni kun garuu isa argine, isa dhageenye, isa bira geenye sagalee jireenyaa isinii barreessina jedheetu kaasa. Qabatamaadha jechuudha waan inni barreesse kuni. Keessumatti Yohaannis waa'ee Yesuus Kiristoosiin barreessuu irratti dubbii gadi fagoodha dhala namaa kan inni hubachiisee barreessu. Egaa asirratti immoo ergaa isaa kanarratti immoo ilaaltanii ergaa tokkoffaa, ergaa lammaffaa, ergaa sadaffaa kan inni barreessu. Ergaa isaa isa dhumaa kana nama tokko hiriyaasa kan ta'e namicha Gaayoos jedhamuuf kan inni barreesse. Nama jaallatu tokkoof barreesse. Nama waaqayyoo tokkoof barreesse. Nama kana baay'ee akka jaallatu, baay'ee nama baay'ee walitti siqan akka ta'eeti innumtu dubbata. Ergaa kana kan inni barreessu bara dulluma isaa keessadha. Yohaannis bara dulloomee bara jaarsa ta'edha kan inni barreesse barreeffama kana. Ana isaa maanguddicha biraa haga'u nagaan koo gara jaallatamaa Gaayoos jedhee jalqabaa. Ana isa maanguddicha biraati jedha yeruma jechuu jalqabuyyuu. Innaa ilaaltanii baay'ee wanti namatti tolu nama Gaayoos jedhamu kana baay'ee akka jaallatu, baay'ee yaada gaarii akka qabuufii fi wanta baay'ee kaasa. Dhumarratti ergaan kun boqonnaa tokkicha qaba. Boqonnaan tokkoon kun iyyuu immoo peejii tokkoon guutu. Inni iyyuu waraqata walakkaadha jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Garuu waan jabaadha kan isa maal jedha. Sababii ani ergaa kanaa xinneesseef waanan barreessuun dhabe miti, waanan jedhuun dhabe miti, waanan haasa'uun dhabe miti. Garuu qaamaan wal bira geenyee waa'ee dubbii jireenyaa kanaa waan walii wajjin haasa'u ofnu waan qabnuufani iskiliiptoodhaaf dabtariidhaan si barreessuun dhiisee dhiyoottan si argaedha. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu.
dhiyootan si arga waan ta'eef ergaan kun gabaabbatee xinneessee iskiliif ta'u daftanii qabdii dhimmi anaaf si gidduu jiru wal arginee haasofnaa jedheeti kaasa. Baay'ee wanti namatti tolu yaamichuu koo jedheeti kaasa. Gaayoosiin Yohaannis waan inni jaallatuufi Gaayoos keessa waan gurguddaa lamatu jira. Waan gurguddaan lama jirus maa inni tokko dhugaatu keessa jira. Dhugaa dubbata. Nama dhugaa dubbatudha. Maal jedhaa Yohaannisumti nama dhugaa dubbatu akka taate ani beekaa dhugaassi keessa jira. Namoonni illee waa'ee keenatti maniiru jedheetiti ijoolleen koo dhugaa dubbachuurra kan caalu gammachuun hin jiru jedha. Baay'ee kan gammadu ati waan dhugaansi keessa jiruuf ijoolleen koo dhugaa dubbatti waan ta'eef ijoolleen koo dhugaa dubbachuu dhugaa keessatti arguurra kan caalu wanti na gammachiisu wanti natti tolu hin jirudha. Inni lammaffaa waa inni jaallatuufi keessummoota simatta namoonni gara mana kee dhufan namoonni sibira dhufanii deebi'an waa'ee kee gaafa nutti mani keessummaa gara nama kanaa yeroo dhanne mana isaatti nu simate keessumsiisuunsaa baay'ee nutti toleera jedhaniitu kana nuu kaasanii ati nama galateeffamaadha nama eebbifamaadha jedheetu dhugaadhaa fi keessummaa jaallachuutu si keessa jira jedheeti kaasaa fi kanaafuu jedhagaa yaamichuu koo karaa lubbuu akkuma sitti tole karaa hundumaan sittan tolu akka ati fayyaa taatu munan kadhadha. Ameen. Ameen. Dhaga'aa kan jirtan hundumti keessan fayyaa ta'a. Fayyaa amma naa laaltanii egaa gabaabaamatti waa'ee fayyaa kana gaafa kaaftanii waan baay'eetu jira. Wanti fayyaa wajjin wal qabatu waan baay'eetu jira. Namni dhukkuba foonii duwwaa miti kan inni dhukkubsatu dhukkuba baay'eetu jira. Yoo laaltanii hundumti keessan akkuma beektanii dhukkuba baay'eetu jira. Biyya lafaa kanarraa namni yookiin qaamaan dhukkubsataa yookiin yaadaan dhukkubsataa yookiin ikoonoomii isaa dhukkubsataa yookaan spirituaalii isaatu dhukkubsataa dhukkuba baay'eetu jira. Walumaa galatti waa'ee fayyaa gaafa kaafnu gabaabamatti jalqaba waa'ee fayyaan isinii kaasa. Gabaabsee dhuma jechuudha. Ani barataa fayyaa miti. Waa'ee ogummaa fayyaan baradhe miti. Garuu waanuma hundumaayyuu nuyi fiildii hin qabnu nuyi warri tajaajiltoonni nuyi fiildii hin qabnu hunduma isaayyuu numa qoranna. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Hunduma isaa jechuudha. Waaqni keenya hundaa danda'a hundumaa beeka waan ta'eef nuyi fiildii hin qabnu filannee hin gallu nuyi. Filannee gallatu hin ta'in hunduma isaayyuu numa qoranna waa'ee wanti nun gashine hin jiru nuyi. Iddoo hundumaa hin galla jechuudha. Kanaaf waa'ee fayyaa maalitti beektaa? Ati barataa fayyaati ogummaa fayyaa baratte jechuus hin dandeessan. Maaliif lafti nuyi hin galle hin jiru waan ta'eef. Kanaaf waa'ee fayyaa gabaabaatti gaafatanii kaasu namoota tokko tokkorraa gaafaanii dhaga'u odeeffadhu. Namni jedhu warri ogeessonni fayyaa kun yommuu kaasanii persentii 20 manatti fayyaa jedhu. Fayyinni manatti si jalqabaa jedhu. Persentii 20 jedhu isaan. Persentii 20 manatti fayyitaa jedhu. Maaliifi akkasi dhukkubee gaafa barte ati fayyuu jalqabdeetta jedhu. Akkasi dhukkubee gaafa bartu furmaata barbaaduu kaataa jedhu. Furmaata barbaaduutti kaataa mana yaalaa isa kam yoon dhaqenaa wayya laataa. Mana yaalaa isa kam yoon deeme natti wayya alaataa. Natti fayyinni koo mirkanaa alaataa. Ogeessa isa kam bira yoon dhaqe jettee gaafa yaadaan mana yaalaa adda addaa iyyaafachuutti kaatu persentii 20 si jalqabeera fayyinni kee. Inni lammaffaanii jedhu persentii 20 immoo gaafa dhattee haasoftee fayyita. Gaafa dhattee ogeessa fayyaa dura teessee gaafa haasoftuu fayyitaa jedhu. Maaliif persentii 20 situ haasaa jedhu. Maaliif ogeessi fayyaa tokko dhukkuba barata miti. Dhukkuba baradhachuun iyyuu mataasaa kan danda'e abaarsa. Dhukkuba baratu akkasi godhu barata malee. Mee akkasin godhu warra galgala sinis ilaalladhaati. Akkuma sin godhu baratu waan ta'eef warra ogummaa fayyaa kunis. Kanaafuu gaafa tidhattu attamsi godhaa siin jedhu. Akkasi godhu sitti itti mata. Isuma sirkaa fuudhan sitti deebisu barreessanii. Attamsi godha gaafa siin jedhan kanana godhaa illa fallafta bakka hin himta hundasaa akkasi godhaa bulee akkasi godhaa ture guyyaa meeqa erga sirra ture hundumaa sitti mata akkasi godhu barata malee namni dhukkuban baratu isa sirkaa fuudhee kana si sirreesseetu akkasi godhu akka dhukkubisuun nama godhu waan barateef
akka nama godhu sana gaafa baru inni akka nama godhu kuni isa akkasiiti jedheetu qoricha isaa sitti ajaja jechuudha. Persentii 40 sii guuteera waa'een fayyaa keetii jechuudha. 60tu si hafee 60 immoo qorannoo ogummaa qoricha sii kennamu waa'ee dhimma laaboraatoorii waan akkas akkasiitiin. Fayyina kee kanaa walitti qabameetu 60 kana immoo itti sii eda'aniitu dhimmi fayyaa keetii kuni hooyyee yookaas fayyaa argataa jechuudha. Waa'een fayyaa jechuudha. Kanaaf kan nama dhibu namni fayyaa ta'uudhaaf kan inni goone hin jiru. Maaliif macaafa qulqulluu keessaa dubartii waggaa 12 dhiigni ishee dhangala'e tokko gaafa dhageessanii lafti isheen ogeessa fayyaa jedhamu lafi fayyaan itti argamu lafa qaamni namaa hin fayya jedhamee yaadamu lafti isheen hin dhaqin hin jiruudha. Kan itti dhibu. Ixi isheen hin dhaqne hin jiruudha. Namni lakkaa fayyuudhaaf fayyaa ta'uudhaaf mandarri inni hin jiru. Fayyaan murteessaadha. Fayyaa ta'aa fira. Fayyaa ta'an isiniin jedha. Ameen. Ameen. Har'a gaani fayyaa ta'an isiniin jedha. Ameen. Fayyaatu barata. Yoon nagada ta'e fayyaatu nagada. Yoon tajaajila ta'e fayyaatu tajaajila. Dhukkubsataan ofiifis namaafis biyyaafis maatiisaafis mandarasaafis biyya kamitti iyyuu hin ta'u. Waaqayyo dhukkuba kallattii kamiyyuu isinirraa haa kaasu. Ameen. Fayyaa ta'an isiniin jedhaani gahe amma yeroo kanaa kaase. Ameen. Ameen. Kan nama dhibu waa'ee fayyaa kuni waan baay'eetu jira egaa. Gaayoosi maalli dhukkubi inni dhukkubsate gabaabamatti waan isinii kaasu. Dhukkubi isaa maa inni dhukkuba qaamaati moo dhukkuba yaadaati moo dhukkuba ikoonomiiti moo dhukkuba siyaasaati moo dhukkuba kamiin inni dhukkubsate kun spirituaali isaa dhukkubsate moo maa inni hojjetan achumarraa gaafa laaltan namni kun dhukkuba hafuuraa hin qabu. Maaliif dhugaassi keessa jira jechuun Yesuustu keessa jira jechuudha. Namni kun karaa akkuma sitti toleedhameera. Itti toleera jechuudha. Karaa hafuuraatti toleera. Karaa yaadaatti toleera. Karaa jireenyaatti toleera. Garuu namni kun qaamumti isaa rakkina qaba yookaan immoo dhukkuba qaba. Yohaannis maal jedhaa? Karaa lubbuu akkuma sitti tole. Karaa hundumaa sitti tolu waa'ee fayyaa keetii immoo nan kadhadha. Fayyaan namicha kanaa shakkii qaba jechuudha. Shakkii jala jira jechuudha. Waa'een fayyaa isaatii. Egaa namni ilaala bara kana keessa warroon nama biyya keessas biyya alaas teessanii sagalee kana dhaggeeffataa jirtanii waa'ee dhukkubaa kanaa hundumtuu amma yeroo kana keessa yookaan dhiyoo dhalate ta'ee durumaan jira ta'ee hin beennu dhukkuba maqaa masaa nuyi dhageenye hin beennedha iyyuu bakkee kan yaa'aa jiru. Innaa mana yaalaa dhatta waan meeqa isinitti mu'amu. Ogeessi fayyaa of keeyaa fuudha ta'ee baratee dhuguma ofiisaa harkaa qabatee waan nuyi kanaan dura dhageenye miti baay'een isaa gaduma yaasu gooftaa ko waan isaan beenu. Kana sitti muu sana sitti muu dhukkubuma maqaa isaan beenne danda'u afaan Oromootiinis Ingiliffaanis akkasii afaan warra gara biraa kanaanis inuma dubbatu bakka naa laaltan dhukkubuma gadi sitti yaasu. Waanumati na dhukkuba faa jettee yaanne kana keessi dhukkubaa jedhu achi keessi dhukkubaa jedhu hinuman ta'ee dhiyoo dhalate ta'ee dhukkubi kun durumaa jira ta'ee barabboota keenyaati jalqabne takka kan nageenye hin beenne dhukkuba akkasiiti kan dhaga'aa jirru jechuudha. Fayyaa ta'aa fira. Ameen. Fayyaa ta'aa isiniin jedheera. Ameen. 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 Fayyaa taatan malee waan tokko ofuun taatanii waan ta'eef Waaqayyo fayyaa keessan isiniif haa deebisu. Ameen. Ameen. Egaa kan nama dhibu waan fayyaa kanarratti waan baay'ee dubbachuu hin danda'ama. Namni yeroo hundumaa waa'een fayyaa faayidaan fayyaa kan isaaf galu gaafa dhukkubsatee mana keessa ooleedha. Malee yeroo fayyaa namaa hin galu. Yeroo fayyaa bakkee keessa burraattu si hin galu fayyaan. Amma yeroon fayyaa ta'aa jedhu amma sinii hin galu. Gaafa si dhukkube garuu sii gala. Yoo maqeensa keetii jala wanti tokko yoo gale akkam akkasi gootu beekta. Eensumti yoo sirraa citte akkam akkasi gootu nima beekta. Kanaaf waa'een fayyaa gaafa ciiftu sii gala. Darbee waa'een fayyaa gaafa hospitaala gurguddaa dhattee nama laaltu sii gala.
waa'een fayyaa jechuudha. Asitti siin galu. Yeroo bakkee keessa burraaqxan isiniin galu. Yeroo lafa hojii dhaqxan isiniin galu. Yeroo teessan isiniin galu. Yeroo nyaattan isiniin galu. Yeroo dhuddan isiniin galu. Yeroo uffattan isiniin galu. Yeroo namoota wajjin bashannantan isiniin galu. Lafa bashannanaatti namaa gala miti fayyaan. Tiree irratti namaa gala. Gaafa guyyaa lama mana keessa oolte waan namni bakkee deemaa jiru sitti hin fakkaatu. Namni dhuguma ifa argaa jira jetta. Dhukkubsataadhaaf gala fayyaan. Fayyaa ta'a ammallee isiniin jedha. Amen. 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 Kallattii keessa jirtan hundumaatiin fayyaa ta'an isiniin jedha. Amen. Amen. Fayyaan har'a mi'aayeera innaa laaltan baay'ee mi'aayeera. Addunyaa kana irratti waa'een fayyaa jedhu kun baay'ee mi'aayeera. Mi'aayeera bakka namni amma baay'ee barbaadeera waa'ee fayyaa. Kanaatiif hundumti keessan yeroo ammaa kaaftanii kan na dhaga'aa jirtan kun qoricha hafuura qulqulluu isin liqimsiise marfee maqaan isaa Iyesuus jedhamu isin waraaneera. Amen. Fayyaa ta'an isiniin jedha. Amen. Fayyaatu hojjetaa fayyaa ta'a. Amen. Fayyaatu barataa fayyaa ta'a. Amen. Fayyaatu tajaajilaa fayyaa ta'a. Amen. Amen. Fayyaatu jiruu mataa isaatii hojjetaa fayyaa ta'a. Amen. Fayyaatu bakkaa bakkatti socho'aa fayyaa ta'a. Amen. Fayyaatu biyyaaf ta'a fayyaa ta'a. Amen. Fayyaatu ofiif iyyuu ta'a fayyaa ta'a. Amen. Fayyaatu maatii isaa gargaaraa fayyaa ta'a. Amen. Maatiif hin beekamne isin hin quunnamin. Amen. Fayyaa ta'a yeroo kanaa kaasaati. Amen. Inni gara biraan dhukkuba yaadaati. Dhukkuba yaadaa inni ilaaltanii mucaa tokko beektu macaafa qulqulluu keessaati yaaduma yaadaa isinii kaasaa yeroo makeessan eeggachuudhaaf yaada jechuun dhukkuba yaadaa jechuun namni tokko hamaa yaadee dhukkubsata beektu. Hamaa yaadee dhukkubsata. Hamaama yaadeetiti hamaama yaadee namumti lafumaa ka'ee dhukkubsatu jiraam utuu qaamiin dhukkubin calluma jedhee anumti ciisu jiraam. Ciisa birjilibsii malixee hin jedheen. Birjilibsii malixee ciisa. Macaafa qulqulluu keessaa macaafa Saamu'eel irraa dhaqaa ilaalaa mucaan tokko jira kan isin dhibu. Michuun suni michuu maqaan isaa Yoonaadaab jedhamu qaba jedha kan isin dhibu. Mucaan sun ilma Daawiti ilma mootiiti. Ilma mootiiti. Namni sun ilma mootiiti garuu hin dhukkubsata. Hin dhukkubsata hin ciisa guyyaa guutuu ciisa. Birjilibsii lixee ciisa kan isin dhibu. Hin dhukkubsata. Yaada dhukkubsata kan isin dhibu. Hamaa yaadee dhukkubsata. Karoora isaatu hamaadha. Galgala isaatu hamaadha. Ganama isaatu hamaadha. Kan isin ajaa'ibu namni kun dhukkubsataa yaadaati. Dhukkubsataa yaadaati. Aminoon jedhama maqaan isaa. Aminoon ilma Daawiti. Obboleettii isaa Taamaar irratti waan hamaa hojjechuuf jedheetu obboleettii isaa haadhoosaa fedhii fooniitiif jaallateetu dhukkubsata abbo. Wayyaa lixee ciisa guyyaa saafaa namni hojiitti yaa'u inni dhukkuba. Guyyaa saafaa namni barumsatti yaa'u gurbaan hin ciisa. Guyyaa saafaa ol deebi'ee ciisa yaada dhukkubsata. Waaqayyo yaada dhukkubsatetti isin haa fayyisu. Amen. Michuun maqaan isaa Yoonaadaab jedhamu qaba jedha. Michuun isaa kun ati yaa ilma mootii guyyaa guyyaatiin maaliif gada deemtaa? Addanarratti as yaatanii na dhaggeeffachaa kan jirtan isin ijoollee mootii guyyaa guyyaadhaan maaliif gada deemtu? Inni ol isin deemsisu hafuurri qulqulluun gara keessan haa dhufu. Amen. Ati yaa ilma mootii guyyaa guyyaadhaan maaliif gada deemtaa? Ati yaa ilma mootiiti yoo maaliif dhukkubsattaa? Ilma mootiiti yoo maaltu gassi deemsisa? Ilma mootiiti yoo sammuu kee maaltu gad deemsisa? Atoo ilma mootiiti. Ilmi mootii guyyaadhaan birjilibsii lixee ciisa. Ilmi mootii guyyaa saafaa ol deebi'ee ciisa bara biyya hojii dhaqu. Yaada dhukkubsataa isinirraa haa kaasu Waaqayyo. Amen. Nama yaada dhukkubsate yaada hamaa yaadee halkanii guyyaa dhukkubsatu. Maaliif si dhukkuba ilma mootii jennaan ani jaalala obboleettii koo Taamaariin qabameen jira jennaan taphichi suni Yoonaadaab michuunsaa
gorsa tokko gorse ol deebiin ciisi akka nama si dhukkubeetti ol deebii ciisi yommuu isheen nyaata naaf hojjettu yoos nan fayyaa jedhi yommuu isheen dhuftu hamaa irratti raawwadhu namni yaada hamaatiin dhukkubsatu guyyaa tokko du'a saree du'a yoo laaltani michuun kuni hinnaa laaltani kan isin dhibu aminoon du'a saree du'inni du'e du'a dhala namaa miti. Kan isin ajaa'ibu yaada dhukkubsataan du'a gadhee nama ajjeesa yaada dhukkubsataan irraa kaasu fayyaa ta'a obboloota. Ammallee fayyaa ta'an itiniin jedha. Inni biraani yaada qajeelaa argitu yaada qajeelaadhaan nama dhukkubsatu kaayyoo kootu rarra'e jedhee nama dhukkubsatu maaloo gabaabaa matta isinii kaasa kaayyoo kootu rarra'e kaayyoo koo karaa dhabe yooman iddoo akkasii ga'a. Yooman hojjetadha yooman galma ga'a yooman seenaa abboota koo kaasa yooman seenaa obboloota koo kaasa yoom barri naa darba yoom qomoo kootii barri darba jedhee dhukkubsataa abbe inni tokko immoo akka inni itti dhukkubsatuun isinitti hima baay'ee nama gaddisiisa inni immoo Naahimiyaadha meedhaqaa kitaaba Naahimiyaa dubbisaa guyyaa tokko yaa ijoollee kan nama dhibu asirratti kan na dhaggeeffataa jirtan adaraa sirriitti qalbifadhaa waan haasa'u kana kan isin dhibu kaayyoo kootu rarra'e kaayyoo koo karaatti hafe lafan ga'uu barbaadu ga'uun dadhabe awwaalcha abboota koo diigamee hafe seenaa abboota koo karaatti hafe jireenya abboota koo karaatti hafe anillee karaatti nafe nama iddoo guddaa ga'uu danda'utu mana mootii keessaa daadhii buusa yaada kootu rarra'e jedheetu kanaan dhukkubsata damooza nyaataniif lakkaa dhukkubsachuun hin oolu yaadii dhukkubsataan utuma damooza nyaattuu si dhukkubasiin utuma mana jaarrattee jirtuu si dhukkubaam utuma wayyaaffattuu si dhukkubaam utuma biddeen nyaattuu si dhukkubaam ituma dalaa lakkooftuu si dhukkubaam ituma tajaajiltuu iyyuu si dhukkubaam kun egaa yaada qajeelaa yaadeetu dhukkubsata kanatti Waaqayyo nu fayyisa fayyaa ta'a. Amen. Ammallee isiniin jedheera kallattii jirtaniin fayyaa ta'a. Amen. Fayyaa ta'an isiniin jedha kallattii jirtaniin fayyaa ta'a. Amen. Baay'ee kan nama ajaa'ibu mootiin guyyaa tokko utuu Naahimiyaan daadhii buusuu arge fuula isaa gaafa inni ilaalu fuulli sirrii miti bookoo lakkaa namni harkatti hojjeta malee fuulli sirrii miti. Fuula isaa gaafa inni ol jedhee ilaalu yaa Naahimiyaa ennaan abeet maalati damooza nyaatta maalati biddeen nyaatta maalati mana kooti hojii guddaa hojjetaa jirta as keessa jiraatta maa inni fuulli keennan waan tokko iyyuu hin taane dhedhoffachuudhaaf ennaan kun yaada garaati dhukkubi kee kun yaadadha yaada si dhukkubaa jira fuulli kee sirrii miti. Fuulli kee sirrii miti damooza nyaatta malee fuulli kee sirrii miti biddeen nyaatte malee fuulli kee sirrii miti wayyaa uffatta malee fuulli kee sirrii miti kun yaada garaati yommuun akkasittiin jedhu awwaalcha abboota koo diigamee seenaan abboota koo babbadee dal'aan Yerusaalem diigamee kunoo mana kee taa'ee biddeen nyaachuun maal naaf godhanaaf kanan na dhukkubaa jira gaafa jedhu maal gaafachuu barbaadda reennaan ani Waaqayyo gooftaa maccaa duratti jilbeenfadhee Waaqayyoon gaafadhe jedha. Anis karaa deemee awwaalcha abboota koo deebisee haaressuun barbaada. Dal'aa Yerusaalem ijaaruun barbaada ennaan gara bosona mootiitti ala'aannaa kenname jedhe. Iddoo ati hin beeknetti seenaa kee kan jijjiiru ala'aan si bira ga'ee fayyaa kee adeebisu. Amen. Fayyaa ta'aa kallattii jirtaniin. Amen. Yaadi kan isin dhukkubsate. Utuu nyaattanii yaada kan dhukkubsattan utuu dhugdanii yaada kan dhukkubsattan utuu uffattanii yaada kan dhukkubsattan utuu birrii qabdanii yaada kan dhukkubsattan utuu fayyaa qabamaa qabdanii yaada kan dhukkubsattan har'a waan tokkoon isinitti hima Waaqayyo fayyaa keessan deebisa. Amen. Fayyaa ta'aa kallattii jirtaniin. Amen. Amma dhaggeeffataa kan jirtan kun sammuudhaan fayyaa ta'a yaadaan fayyaa ta'a mul'ataan fayyaa ta'a. Amen. Fayyaa ta'a. Amen. Inni gara biraan yoo ilaaltan fayyaa baay'eetu jira. Amma immoo darbee macaafa Haagee raajichaa dhaqaa dubbisaa boqonnaa tokkorraa kaa'ati. Boqonnaa jalqabarraa kaa'ati. Ikkonoomiitu dhukkubsate. Nama yeroo tokko kiisii isaa dhukkubsata. Dinagdee isaatu dhukkubsata.
achirratti naalatan guutummaa isaasii gadi dubbisaa gaafa dhuftan qonnaan bulaa waa'ee qonnaan bulaa kaasa inni qotu jedha baay'ee facaasa yartuu galfata jedha hin facaasu hin jedhu hin facaafta bara dinagdeen dhukkubsatu facaasuun nama rakkisa miti yaajoo facaasuun nama rakkisu gashuun nama rakkisa malee baay'ee facaaftu jedhe yartuu galfattu jedhe mee waan isin gaafadha galgala kana tu garuu hin guuttanii jedhe ama waan tokko hiitti meesu abi ama kana jare danaati namni nyaatee kaas isinni babaayee uuvee kaa'amiti fixee kaa'amale nyaatanii quufanii qaama fixanii kaatutu isin jedhe isiniinis finnee makaanaa utuu dabalameettuma fuuftu jechuudha hin nyaattu garuu miti hin facaaftu garuu kan isinirraa miti kan ta'e miti jireenya miti kun dummaa kiisin keessan hin uffattu garuu isinitti noo ilaala ammasin baay'een keessan hin uffattu wayyaa isin uffattanii torbanootatti ji'ootatti uffattanii dhuma baay'ee masiin tolee miti bakka warra buuftanii kaatu isinirraa bareedee miti isinitti tolee miti hin uffattu garuu isinitti noowweedha hin nyaattu garuu uffatanedha gara hojjetaa mootummaatti gadi dhufeetu maal jedha inni miindaa argatu jedha inni miindaa argatu warra qonnaan bulaarra immoo darbee jechuudha inni miindaa argatu korojoota isaa keessa kaa'atedha kana jechuun maal jechuudha hin kaa'annee mini ama namni hundumtuu mata kan ilaaltani namni akkaawuntii dhabeen jiru buukii kan dhabeen jiru inuma kaa namni hin taa'uuf malee inuma keessatti hin taa'u malee jala isaatu hurataadha kaa jala isaa siifa hodhuu waaqayyo. Amen. Hurataadhaam jala turataadha hin argannee mini miindaa qabdu hurataadha kaa limmoo masaa fudhatee immoo kiisii keessan naafa hodhu malee waaqayyo. Amen. Limmoo masaa fudhatee hin jedheen yoo sii hodhe malee baranni gadheedha. Hin keessa malee sii taa'ee ofumaa keessoo hin taa'ee maal attitu kaa'ee malee satu taa'ee duwwaa dha'oo jalaanoo hurataadha eessa keessa. Himbuso, narcaso, hinarcasa, hirka, chao. Korojo hurata kesa kantu era, hurata kam jalasat. Lebara kanantam. Namni dhagaa jiru hundumtu dinagdee keessanii fayyaa deebisu waaqayyo. Amen. Amen. Kan isin ajaa'ibu namni naalaaltan bara kana keessa aba akka jedhu nageessan waan tokko kuusin jedhu maama qaba biyya alaatiin biyya keessaatiin hin qabuutu buute hin qabuutiin daawit garuu akka jedha majo tiksee kooti ani homaa hin dhabu jedha hin qabuuti bara kana hin qabu malee hin qabu itti hundumtise hin qabu maal eessaa fuuta silaa ammoo eessaa fuuta kiisiinoo urataadha. Keessaa fuudhee hoo eessaa fuuta? Eessaa fuuta? Biyya keessaa qabate waan tokko qabu siin jedhe. Waan tokko harkaan jiru hundumatu hin qabu haasaa adeema. Hin dhabuudha garuu namni waaqayyoo. Kanaaf hin ilaaltanii kiisiitu urataadha. Urataadha. Kiisii nama hundumaatu urataadha. Ekonomiin dhukkubsataadha. Ilaala asin. Biyya kana keessa amma zeeroo bakka hundumtuu namni hundumtuu achi hodhattan hiyyummaa haasa'as yoo hodhattan hin qabu haasaa achi hodhattan. Namni hundumtuu hin qabu jechaa yaa. Bara namni hin qabu jechaa yaa'u hin qabu jechaa si adeemsisu waaqayyo. Amen. Amen. Waaqayyo kiisii kee dhukkubsatte kana nan fayyise. Amen. Fayyata. Fayyata isiniin jedha fayyata. Amen. Inni gara baay'ee kan nama dhibu keessaa tokko
dhukkuba hafuuraati. Dhukkuba hafuuraati. Alluma jettanii gaafa laaltanii ergaa himame tokko wangeela Maatiyos irraatii ergaa himame ergaa Isaayyaasiin dubbatame tokko yaadadhaa. Achirraa fakkeenya ergaa Isaayyaas dubbate Yesuus Kiristoos fideetu saba bara sanaatti warra Fariisotaatti dubbate. Maal jedhaa achirratti sabi kun afaan isaatiin na waaqessa garaan isaa garuu anatti fagoodha. Ela bara dhukkuba hafuuraa afaantu jira malee garaan hin jiru. Waldaa jira malee jireenyi hin jiru. Waldaa jira malee gooftaan keessa hin jiru. Bara dhukkuba hafuuraati kun. Amanaan maqaa waldaa biyya kanatti maqaa waldaa anuu isinitti mee fixuu hin danda'u. Maqaa isaa hin beeku nama. Maqaa namaattuu banamaa jira. Maqaa namaatiinu. Mukaan maqaa wangeela keessaa miti. Maqaa namaatiinuu banamaa jira. Maqaa namaatiin iyyuu. Ona dhagaa jirtu taatan. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Kanaatiif kan isin ajaa'ibu bara dhukkuba hafuuraa gaafa laaltanii nama afaan hin jirti malee namni afaan hin jirti malee garaan hin jirtu. Haalleluuyaatu jira yoo laaltan. Afaan haaraatu jira. Faarfannaatu jira. Waldaatu jira. Keessa hin jiru. Dhugaasaa yoo dubbanne sabni garaan isaanii garuu anatti fagoodha. Innaan akka waldaan baay'atutu jireenyi baay'ate namni as hin jiru fagoo ga'eera. Akka haalleluuyaan jiru, akka afaan haaraan jiru, akka lallabi jiru, akka namni hundumtuu asirratti waaqessaa, lafatti waaqessaa, eessatti waaqessaa garuu garaan isaa waaqayyootti fagoodha. Dhukkubsataadha kaa. Dhukkubsataadha kaa. Dhukkuba hafuuraa qaba kaa. Gadi bu'eera namni. Kanaafuu sababii gadi bu'eef immoo baay'ee wanti nama dhibu namni gaafa hafuuratti gadi bu'u waan hundaasaatu gadi bu'a. Waaqayyo hafuura kee ol kaasu. Amen. Fayyaa ta'a. Hafuurri kee gaafa ol ka'u ikoonomiin keellee ol ka'a. Hafuurri kee gaafa ol ka'u dinagdeen kee ol ka'a. Hafuurri kee gaafa ol ka'u manni kee ol ka'a. Hafuurri duraan sitanii mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaaduutti yaada keessanidha. Inni kaan ittamaa jedhama. Mootummaa Waaqayyoo si keessatti gaafa ol ka'u jireenyi keellee ol ka'aa deema. Manni keellee ol ka'aa deema. Bara kana keessa naa laaltan hafuurri namaa maqaa gadi bu'eef dhimmi hafuuraa harkaa waan gadi bu'eef namni kan isin dhibu waan dura dhiisee darbeetti deebi'aa jira. Quphuutti dacha'aa jira namni. Maaliif dhukkuba hafuuraa dhufe kaa afaaniin waaqessa malee garaan hin jiru. Dhukkuba hafuuraa jira kaa. Dhukkuba hafuuraa fayyaa ta'a. Amen. Dhukkuba hafuuraatu jira. Dhukkuba hafuuraatu jira jettee yoo itti lallabde illee namni sin dhaga'uwama. Bara dhukkuba hafuuraatti namni bara gadi bu'u namni waan hin taane hojjetaa deema. Hundumti keessan yaabbannoo eenyu ni beektu natti fakkaata masilaalee kan jedhan sana. Hin beektanii laata? Yaabboo kan ittiin manarra ba'an illee kan ittiin muka koran illee hin beektanii? Namni hundumtuu nima beektu miti ree? Gaafa ol baatu namni yaabbannoo irra ol ba'u harki isaa qulqulluudha. Gaafa ol baatu. Gaafa gad deebitu garuu harki kee xuriidha. Gaafa ol baatu isarra jette gaafa ol baatu isa qabatte irra jettee ol baata. Gaafa gadi buutu garuu isarra jette irra qabattee gadi buuta. Yaabbannoo yookaan masilaaleen suni gaafa ol baatu isa qabatte sanarra jettee ol baata harki kee qulqullu. Nama ol ba'aa jiru harki qulqulluudha. Maaliif harki nu xuraa'ee beektu gadi bu'aa irra waan ta'eef. Gaaficha ganama akannee waan hundumaa dhugaatii nama macheessu akka biira akka wantoota adda addaa kana wanta qoshaashaa kana figaneera si dhiiseera
Yesuusin duukaa bu'eera. Waan hundumaa ejja hanna soba waan hundumaa dhiisee Yesuus duukaa bu'eera jennee ol baane. Gaafa sana harki qulqulluudha. Gaafa gad deebinu immoo sitti deebi'eera. Ganaan si dhuga ganaan si xuuxa jechaa gad deebina. Harki tortora. Nu haa fayyisu gooftaan. Amen. Hin barbaaddu minii fayyuure? Hin barbaaddu moo hin barbaaddan? Barbanna. Ayyaa taaka. Amen. Hin jaallattu namni bara kana yeroo waan dhugaa itti himan hin jaallattu namni. Ittiin tolu hin eebbisu hin ililchiisu dhugaan. Nama yeroo ammaa hin jaallatu bakka sin jaallatu waan sirriillee ootti himte. Namichatti jedhanii dubbii tariifataa jedhan. Dubbii tariifataa haasaa riifataa iyyititi. Durba haasaa immoo durii nama tasgabbaa'ee dubbii toora gashee haasa'u fuudhanii dhaqu. Naani namichi fuudhanii akkuma akkasaatti seerri nayyamaaf waan ta'eef firoota keessaa nama guddaadhaa fuudhanii dhaqan. Hin dubbatiin immoo achitti hin haasa'in immoo namni xinnoo nama qeeqxi waan ta'eef hin haasa'in jedhanii fuudhanii dhaqan. Hundumti keessan akka beektanii egaa buna qalaa kan jedhamutu jira aadaa keenya kana keessa aadaa Oromoo keessa buna qalaa hojjetu jaartiin manni durii immoo cichaadha keessaa waa argita. Buna qalaa hojjetti jaartiin teessee gurbaan isin ta'a hundumtuu intala haasa'aa jiru lakkaa ishee buna qalaa hojjettu ilaala gurbaan asii ol cichaa keessaan. Sana booddee utuma laaluutu jaartiin buna qalaa ilaaluuf jedhanii maankaadhaan fudhatan tokko. Edhe gurbaan dubbachuudhaaf jedhee inni tokko immoo miilla isaa keessa dhiita hin dubbatin edhe. Amma immoo akkasii lammaffaa dabalatan jaartiin edhe gurbaan hin dhiita miilla isaa keessa sadaffaa gaafa isaan dabalatanii ficcisiisaa kan dubbatinoo jettanii edhe ba'ee sokki. Hin dubbatin erga jettanii immoo ficcisiisaa kaa nyaattee afittu edhe. Yeroo baay'ee olaaltan hin dubbatinaa waan dhugaan dubbatinaa waan qulqullummaa wanta jireenya jedhamu kana hin dubbatinaa jedhe. Namni immoo dhume dhukkubsate fayyaa ta'a. Amen. Jedhe ga'an fayyaa ta'aafirra. Amen. Hin dubbatinoo jettanii ficcisiisaa isa jedhamu kan ta'an. Innaa laaltanii baay'ee kan nama dhibu amma wanti biyya lafaa kana irratti namni afurri isaa dhukkubsataa waan ta'eef wanti ajaa'ullee itti urgaa'uu jalqabe. Amma dur natti ajaa'a jedhee dhiise namni waan hundumaa. Amma garuu itti urgaa'uu jalqabe fuunfachuu jalqabe namni. Ittuun dhaga'amu malee. Akkas jedhu warri ogummaa fayyaa kana baratan ammallee isinitti himaati. Miirri namaa yeroo inni rafuu hundi isaayyuu hojjetaa jedhu. Miirri namaa yoo waa irratti tokkofte yoo lafa dhidhiitte yoo itti iyyite fiigee ka'a hirriba keessa. Garuu funyaansaa duwwaatuun hojjetu jedhan dhugaadha ta'ee soba ta'ee hin beeku. Funyaansaan hojjetuudhaan gaafa rafu namni yookaan akka jala keessa suufaa marafu. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ati garraftu dammaqi warra du'an keessaa ka'i Kiristoos siif ibsaa. Amen. Amen. Rafti funyaantuun hojjetu ajaa'iba urgaa beektee adda addan baaftu. Gaafa namni rafu waan ajaa'ibaa dhattee jara keessa suunfataa marafti namni. Kan isin ajaa'ibu fayyaa miti waan ta'eef namni rafeera gadi bu'eera hafuuraan. Hafuura gadi bu'ee kana Waaqayyo nurraa kaasu. Amen. Amen. Fayyaa ta'a. Amen. Amen. Jireenya ofiidhaan nuuf kennu Waaqayyo. Amen. Amen. Kan isin ajaa'ibu amantiitti jirtu yoo taatanii qoraatti of ilaalaa jedha malee qoraa nama ilaalaa kan jedhu hin jiru. Qoraatti of ilaalaa jedha amantiitti jirtu yoo taatanii jedha. Masni yookaan Daawitiin abbaa ilaalee argisiifti booko Waaqayyo haa ulfaatu. Sagalee Waaqayyo namuma ilaalu argisiisa. Amen. Daawitiin nama gara biraa sitti agarsiisa miti jalqaba simaan sitti agarsiisa malee. Amen.
Gurbaatu baadiyyaa jiraata jedhanii. Dhugaa ta'e tokko ta'e beekuu kana nama natti bee baadiyyaa jiraata jedhan. Baadiyyaa jiraata mastawaatii argee hin beeku daawwitii argee hin beeku. Hojii argateetu baadiyyaatti fuudheera gara magaalaa dhaqee jedhan. Gara magaalaa dhaqeetu daawwitii arge. Maanyi kun ennaan isattiin of ilaalaniidha jedhanii. Ennaan kana haadha manaa kootiifan bitee ergaa jedheetu waraqata tashagee ergee gara baadiyyaatti. Ennaan haati manaa gaafa itti aqaniitti keessa maal naa ergee ennaan waama kana gaariidhuma jedhee si ergee nu hin beeknu jedhanii aqanii gaafa itti kennan hiiktee ilaalteetu wayyoo namba deettee boo'utti kaatee jedhan. Maal kaatee jedhan kana fuudhee jedhan. Kana fuudhee namaa dhaqee jedhan. Isa booddee amaatiin intalaa harmeen gurbaa dhufanii maal taate hortuu jedhaniin maal taate maal nan du'e ilmi keessan na ajjeese ilmi keessanii maal maalti godheennaan katamaa dhaqee fuudhee maal keessatti argiteennaan hin argitanii jetteetumas tawatii itti ilaala gaafa laalan jaartii wayyoo ani badeedhanii intala caalmaatti iyyuutti kaan isin immoo maal taatanii jennaan jaartii akka kanaa fuudha jedhan. Daawitiin abbaama ilaalee mul'isa. Fayyaa ta'a jara keenya. Fayyaatti lallabuun nama dhibu. Fayyaaf kadhachuun nama dhibu. Fayyaa tajaajiluun nama dhibu. Fayyaatti karaa agarsiisuun sin dhibu. Yeroon amma sinitti dubbadhu kanaa kaasaati fayyaan keessa na deebi'u. Ameen. Ameen. Fayyaa keenya deebisu Waaqayyo. Ameen. Ameen. Obboleettonni asirraa na dhaggeeffatan hundi keessan jala sararee har'a kanan isinitti himu ila jala sararee kana har'a isinitti himu kan nu ajjeese dhukkuba keenyaaf sababa kan waan nuyi dhageenyu bara kana keessaati. Sababii dhukkuba hafuuraa kan nutti ta'e hiriyaa koo tokkotu yaawanii kiiloon kiyyasii baay'ee amma yeroo kana baay'ee guddaadha waan ta'eef hiriyaa koo tokkotu na gorsa beektu waa'ee fayyaa irratti ogeessa waan ta'eef inni dokteeradha. Yeroo ni baadiyyaa dhaqee anigaa olii gadi deemeen tajaajilaanii waldaama tokkotti miseensa ta'ee baadiyyaa keessas magaalaa kanas konfireensii qophaa'u irratti na waamuu yeroo hundumaa konfirensiidhuma kanan tajaajilu deemee waan ta'eef yeroon galuu dhaqeen ilaalama beektu baadiyyaa kana keessa deemee gaafa dhufu yaa furdina kiyya kana gaafa laalu naa gaddaa kanaaf mee waan isin gorsa nama waaqayyo naan jedha dokteerri kun ishiin jedhaan adaraa keessan waan mi'aarraa of eeggadhaa naan jedha. Lakkaa xaafaac nagar gadaa hin ajji. Wanti mi'ooftuun lakkaa ajjeeftuudha. Zittanima har'a lakkaa sibkati mimmi'ooftuun nu ajjeese. Faarfannaa mimmi'ooftuun nu ajjeese. Lallaba mimmi'ooftuun nu ajjeese. Raajii mimmi'ooftuun nu ajjeese. Fayyaa ta'an isiniin jedha har'a. Ameen. Ameen. Lakkaan wanti mimmi'ooftuun nama ajjeefti. Yommuu afaan silittu baay'ee mi'oofti. Gaafa keessa seentu si ajjeefti. Waan mi'ooftuurraa of eeggadhuudhaan jedha gaafa galu yeroo hundumaa ani immoo gara fuulaatti deeffadhe. Kanaaf har'a fayyaa kee haa deebisu Waaqayyo. Ameen. Ameen. Fayyaa ta'a obboloota. Ameen. Ameen. Ilaagaa guyyuma har'aa kanaa jalqabdanii yeroo ammaa kanaa jalqabdanii baay'ee keessi keessan fayyaa ta'a. Ameen. Qorichi yoo hadhaa'e dhufanisaa. Ameen. Waan anaasaa kun amma hidhadhaa bor garuu burraaqaa keetu ka'a. Ameen. Ameen. Si burraaqsisa. Ameen. Si utaalchisa. Yes. Ameen. Si faarfachiisa. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Ameen. Si faarfachiisa, si utaalchisa, si lallabsiisa bor waan anaasaa kun. Ameen. Fayyaa keetu Haleluuyaa. kaala kadhiitaa kaata. Agaa cabsi tagaa bor. Agaa rakkinaa cabsi tagaa. Ameen. Agaa salphinaa cabsitee kan tagaa. Ameen.
Qoricha nama Ameen. filiqimsiisaa jiru kun, qoricha nama si obaasaa jiru kun, qoricha nama si waraanaa jiru kuni borii gaamee eenyu si duran qabatu hidda rakkinaa kuttee baata gaati. Amen. Ilaaga fayyaa dhagaa. Ilaaga hafuurri kee fayyaa. Ilaaga dinagdeen kee fayyaa. Ilaaga hojiin kee fayyaa. Ilaaga mul'ati kee fayyaa. Amen. Ameen. Argitee qoricha isa fudhataa jirtu kana. Ameen. Yaa Gaayoos hiriyaa koo jaallatamaa fayyaa ta'i. Amen. Fayyaa ta'a hundi keessan. Amen. Ameen. Fayyaan isinii hawwe an. Ameen. Dhaamsa koo naa dabarsaa. Akka biyya kanaatti akka amma biyya ani keessa taa'ee isin tajaajiluu kanaatti warroonni tarii biyya laa jirtais biyya keessa jirtaitti akka biyya ani keessa taa'ee isin tajaajilaa jiru kanaatti wanti fayyaan hin jiru. Yoo dhugaasaa dubbadhu naan jettan wanti fayyaan hin jiru. Gaafadhaa. Waan tokko wanti fayyaan hin jiru. Siyaasa fayyaa miti. Dinagdeen fayyaa miti. Sooshaaliin illee fayyaa miti. Hawaasummaan ollaan waliif fayyaa miti. Haasaan namaa waliif fayyaa miti. Ilaala miidiyaa hawaasummaa kana irratti baay'een keessa inuma argitu. Fayyaa miti namni haasaansa fayyaa miti. Qoosaansa illee fayyaa miti namni. Mee dhaggeeffadhaa haasaa namootaa haasaa fayyaan argitan. Ollaan keenya haasaan isaanii fayyaa miti. Namni waliisaaf fayyaa miti. Mana shaayee jala taa'e illee fayyaa miti. Yoo buna dhuge fayyaa miti. Ollaan yoo wal dubbise fayyaa miti. Wanti fayyaan hin jiru biyya kana keessa. Waaqayyo bara kana keessa ergaa kana natti kenne. Isinitti ni ma'an. Ergaa kana natti hime. Fayyaa miti fayyaa ta'a jedhiin naan jedhe Waaqayyo. Amen. Adaraa keessa maaliif dubbattanaan hin jedhina. Waaqayyotu biyyi kun fayyaa miti. Addunyaan fayyaa miti. Fayyaa ta'a jedhi jechaa jira. Amen. Waaqayyotu natti dubbate. Ergaan harka kaa'e fuudhaan harkaa. Amen. Dhaamsa koo naa dabarsi. Naa ga'i biyyaan. Nuyi fayyaa miti. Naa dabarsi dhaamsa koo naa himi. Yoo afaan qabda ta'e naa himi. Yoo dhugaa beekta ta'e naa himi. Addunyaatti naa himi. Naa dabarsi. Daarii amma daariitti naa dabarsi qomoo keetti naa himi. Fayyaa miti nuyi jedhe. Humni si fayyisu dhufeeraati. Amen. Dhaamsa koo naa dabarsaa. Kana dhaga'aa kan jirtan kallattiidhaan alkallattiitiin sheer godhaate waliif dabarsaa himaa fayyaa ta'aa jedhame jedha Waaqayyo takka jedhe. Amen. Waggaa kana dhumarratti kunoo kana lallabe naan jedhaa jira. Fayyaa miti biyya fayyaa miti naan jedhe Waaqayyo. Lafa fayyaa miti lafti dhukkubsataadha. Namni dhukkubsataadha. Biyyi dhukkubsataadha. Bishaan isaa dhukkubsataadha. Minaan isaa dhukkubsataadha. Qaamni namaa dhukkubsataadha. Rabbi namaa dhukkubsataadha. Haasaan isaa dhukkubsataadha. Waldaan dhukkubsataadha. Ikoonomiin dhukkubsataadha. Siyaasi biyya kanaa dhukkubsataadha. Dinagdeen isaa dhukkubsataadha. Fayyaa miti biyyi kun naan jedhe. Isin fayyaa miti jedhe. Saba kana itti dubbadhuun sodaatin naan jedhe Waaqayyo. Amen. Fayyaa miti itti dubbadhu. Sin fudhatanii naan jedhe. Sin fudhatan. Isaan nuyi fayyaadha jedhu malee sin fudhatan. Ganaa si loluyyuu naan jedhe. Sin dhiisanii naan jedhe. Hamma si rukutanitti ga'uu jedhe. Hin dhiisinati garuu naan jedhe. Amen. Fayyaa ta'a. Amen. Hin dhiisinii dubbadhu. Duubatti hin deebi'inii dubbadhu. Mootonni fayyaa miti jedhe. Dubbadhu naan jedhaa jira. Amen. Mootonni fayyaa miti. Abbaan ta'itaa fayyaa miti. Barcumni isaanii fayyaa miti jedhe. Hin dhiisinii dubbadhu jedhe. Amen. Hin dhiisinii dubbadhu. Isin fayyaa miti jedhi dubbadhu. Qoricha isin barbaachisa jedhi dubbadhu. Waldaalaa Odooqiyaatiin maal jedhe? Mul'ata Yohaannis irratti. Yohaannis gaafa barreessu ergaa isaa mul'ata isaa sana gaafa barreessu. Nan arga jetta garuu ati jaamaadha. Ani jira jetta garuu ati hin jirtu. Qoricha ijatti naqattu kottuu na biraa bitadhu. Qoricha si barbaachisa ati jaamaadha. Geessifadheera jetta. Deegaan akka kee hin jiru. Argadheera jettu dhabaan akka kee hin jiru. Arga jetta jaamaan akka kee hin jiru.
Nan ulfaadha jetta salphoon akka kee hin jirtu jedhee kaasa. Fayyaa ta'a. Amen. Fayyaa keessan isiniif haa deebisu. Amen. Amen. Qorichi fayyaa deebisu isiniif haa kennamu. Amen. Amen. Dhaamsa koo naa dabarsi namni kana dhaga'aa jirtu. Hiriyaa kee wajjin gaafa walitti dhuftu fayyaa ta'i naa jedhii darbi. Yoo maxinnaata. Amen. Kana booddee yoo namni si arrabse ittiin deebisin fayyaa ta'i jedhiin. Namichi fayyaa ta'i. Amen. Haati manaa abbaa manaatiif fayyaa miti. Amen. Manaadha manaatiif fayyaa miti. Amen. Haati manaa abbaa manaa ishee taasaa fayyaa naasoftu. Haasaan fayyaan kan hin fakkaatu. Abbaan manaa haadha manaa isaa taasaa fayyaa naasa'u. Fayyaan kan hin fakkaatu. Ijoolleen warra isaaniitti dhuguma haasaa fayyaa haasofti. Haasaan keenya fayyaadha. Dhuguma fayyaadha nuyi fira. Hara jaamee ka'aati. Yeah. Fayyaadha ollaan keessan. Fayyaadha ati manaa keessan fayyaadha. Dhuguma fayyaadha. Ati manaa dhuguma fayyaadha. Dhuguma fayyaadha amma isheen. Amma isheen dhuguma fayyaadha. Hin arduun seenaa jaamaadha nan seenaa. Amma isheen fayyaadha amma isheen. Amma inni dhuguma fayyaadha. Amma isaan ta'a fayyaadha. Amma namichi si walii wajjin hojjettan sun fayyaadha amma dhuguma. Fayyaa. Fayyaa ta'a. Amma dhuguma fayyaadha. Hojii kan walii wajjin hojjennu iddoo hojjennuuti dhuguma fayyaadha. Kana booddee nama karaarra isin waan tokko fifiirratti ta'u maala ta'u eessatti ta'u yoonni haasaa dabaa haasa'u barbaade fayyaa ta'i ati fayyaa miti. Fayyaa ta'i asiinis fayyaa ta'i. Fayyaa ta'i jedhaa darbaa wayiifan jedhe. Amen. Adaraa haasaa koon tuffatinaati. Fayyaa ta'i jedhama darbaa isin. Karaarra gaa deemtanis yoo namni tokko sitti namumti duri sitti kolfee gaggabee sin dubbisu yoo inni huruu dhiibee sin bira darbe fayyaa miti namichi fayyaa ta'i jedhaa dhiisaan akkasuma dubbichumatti. Amen. Barri 2015 kun immoo ittammaa taanaan jedhe waaqayyo dhukkubi kuni ittammaa tan argitanaan jedhe. Ittammaa taa'edha. Ammas inni fooyya'u seetu. Ittammaa taanaan jedhe. Ittammaa ta'a isin garuu gidduuma warra dhukkubsataatiif fayyaa ta'a isiniin jedhe. Amen. Gidduudha dhukkubsataa taa'iti fayyaan keessiif adeemi'u siif. Amen. Amen. Fayyaaminiif namni baay'een. Meesiya tokko idduma jirtan himme harkuma keessan gara waaqa kootiitti asii ol naa qabaa. Si'uma tokko harkuma keessan lamaan ol naa qabaame. Hundumti keessan kallattiidhumaan. Yaa abbaa sin kadhadhalaa harka ol ka'e kanaan fayyaadhaan naa dubbisi. Amen. Yaa abbaa anis kadhadhe. Harka ol ka'e kana fayyaadhaan harka naa fuudhi. Amen. Harka ol ka'e kana fayyaa ikoonomiitiin harka naa fuudhi. Amen. Ergamoonni kunuunsi ramadamanii fayyaa ikoonomiitiin harka isaa fuudhan. Amen. Fayyaa nama nyaata. Dhukkuba kan namatti ajaje. Ajaja dhukkubaa baatee kan deemu. Elaa yeroo itti kadhadhu kanatti haalleluuyaa. Amen. Elaa yeroo itti kadhadhu kanatti bildaa waaqayyoo irra naaf haa darbu. Amen. 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 Suuraa kan namatti naqe. Dhukkubaan kan nama fixe. Sammuu kan dhukkubsachiisu. Qalbii namaa kan dhukkubsachiisu. Kallattiidhaan bildaa waaqayyoo isaa haa argatu. Amen. Biifii namaa kan dhukkubsachiise. Mul'ata namaa kan dhukkubsachiise. Haasaa namaa kan dhukkubsachiise. Ilaalcha dhukkubsataa kan nama kee kaasu. Hallelujah. Ilaalcha dhukkubsataa kan nama kamee biraa deebi'e. Marsee dhukkubaa kan nama waraane. Ergaan hafuura kan hojjetu. Giftiidhaan, balaadhaan, maatiidhaan kan hojjetu. Humni hamaan waraanamaa haa ta'u. Amen. Maqaa Yesuusiin. Yeroo ammaa kanaa jalqabee waraansa itti ajajeera. Amen. Ilaa maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin.
Amen. Addunyaa kanarra naanna'ee kan hojjetu hafuurri bineensaa. Amen. Addunyaa kanarra naanna'ee ganzaba akka namaarraa kan nyaatu. Addunyaa kanarra naanna'ee karaa kan nama dhowwatu. Mana nama dhukkubsataa kan godhe. Daa'ima namaa dhukkubsataa kan godhe. Fayyaa namaarra kan taa'e. Dhagaa hamaan kun haa galagalu. Amen. Maqaa Yesuusiin. Amen. Ilaa Yesuusiin. Laata keessan ol fudhatan keessan. Haleluuyaa. Amen. Maqaa Yesuusiin. Amen. Amen. Yaa kanarraati. Amen. Yesuus. Amen. Asiyaar ulkaa seeraati. Amen. Harcees Amen. mirga keessa goree mirgaan da'atee kan hojjetu. Mirga kooti kan jechisiisu. Hafuun mirga kooti. Ejjuun mirga kooti. Waliin ta'uun mirga kooti. Nama mirga kooti. Mirga jala da'atee kan hojjetu dhiitas yeroo ammaa jalqabee dhangalaaseera. Amen. Dhiiga Yesuusiin. Dhiiga Yesuusiin. Amen. Mirga kooti kan jechisiisu. Boomamuu diduun mirga kooti. Mana bal'eessuun mirga kooti. Jireenya namaa bal'eessuun mirga kooti. Dirqama wal dhaalchisee mirgaan kan hojjechiisu. Humna maqaa gooftaa Yesuus keessaa ba'een. Amen. Waraana yeroo ammaa kana kaasa. Amen. Waraana Amen. naafummaa isa fayyadee. Amen. Naafisa kallattii jiru. Amen. Yesuus haleluuyaa. Amen. Ay maqaa gooftaa Yesuusiin. Amen. Lakkiidhaan dhaggeeffataa kan jiru irra kan jiru. Amen. Furri bineensichaa irra taa'ee kana nama baasu. Kan hojjetu haleluuyaa. Amen. Qalbiidhaan kan itti gale. Furri bineensaa kun jal'ee bara jedhamee kan waamamu. Raba kan baasu. Iseerra taa'ee raba kan baasu haleluuyaa. Amen. Ay gombisi Yesuus. Amen. Amen. Ayyaanni si galatee maqaa gooftaa Yesuusiin dhayi. Amen. Akka fayyisu Waaqayyoo. Amen. Akka fayyisu Waaqayyoo. Amen. Akka gooftichaa. Amen. Akka gooftaa Yesuusiin. Amen. Amen. Keessa kaayee kan hojjetu. Amen. Ilaa humna gooftaa Yesuusiin. Amen. Si waraane maqaa gooftaa koo Yesuusiin. Amen. Amen. Hin hojjetin ikonoomii isaa irratti. Amen. Nama abaaramaan si godha kan jettu. Amen. Nama abaaramaan si godha kan jettu. Amen. Of dandeessee akkati nama hin dandeenye. Ofiyyuu akkati hin dandeenye. Biddeen nyaatu akkati kajeeltu. Kajeeltuun si godha kan jettu. Hafuurri dhukkubsachiisaan kun. Ani kallattii jirtuun. Amen. 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 In Jesus' name. Ifadha. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ifadha. Injorki baase. በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ኢየሱስ ይወራናል። ኃይለ ነማ ከድኩም ነማት ከነርገም ማይቲ ነማት ከነርገም በኢየሱስ ስም ኩፍታ ወራናኝ መጣ ኢየሱስ መጣ ኢየሱስ ይወራናል። In the mighty name of Jesus Christ. በጌታ በኢየሱስ Ifadhaa ofii makeessan irraayyuu. Rukutami maqaa Yesuusiin. Haadhaa mana keessan irraa. Jesus name. Rukutaa. Maqaa gooftaa Maqaa Yesuus. Haadhaa jireenya keessa irraa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Ilaa Waaqayyo waa waraanaa jira. Amen. Ilaa gooftaan koo waa waraanaa jira rukutaa ofirraa.
Maqaa Yesuus rukuta. Kayyada kayna raida kaymana ko raida. Kayna ramana korraa kayna maqaa Yesuus. Sai kunooti nama biyyoo nyaachise Waaqayyo biyyoo nyaachisa. Maqaa Yesuus. Takkiisni nama ta'e fayyaa Waaqayyo. Waraana lafa jirtaniiti. Humna maqaa Yesuus Kiristoos keessaa ba'een. Maqaa Yesuus. Humna kallattii jirtanii mana keessan irraa. Maqaa Gooftaa Seera Yesuus. maqaa Yesuus. Fayyaa keessa irraa rukutaa. Maatiin kallattii jirtanii. Rukutaa Kristos. kana keessa irraa isa. Maqaa Yesuus. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos. Yeroo ammaa kana jalqabee qolee keessan irraa darbanneera. Haleluuyaa. Ameen. Amen. Kallattiidhaan harka keessan as kaasaa. Isiniin amma sinan eebbisa. Sagalee Waaqayyoo ani sitti hime kanaan quufii jireenya keetiif adeebi'u. Amen. Amen. Sagalee Waaqayyoo ani sitti hime kanaan gaddi sirraa haa ka'u. Amen. Amen. Waaqayyoo ani sitti hime kanaan dhukkubi sin argatin. Amen. Ameen. Amen. Jireenya kee hin argatin. Amen. Amen. Dhukkubi yaadaa, dhukkubi dinagdee har'aa jalqabee sirraa haa ka'u. Amen. Amen. Dhalootaa sirraa dha'eera. Amen. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin Amen. yeroo amma Amen. dubbadhu kanaa kaasee abbayeen kee kan baatee darbee harmeen kee kan baattee darbite gidiraa bara dheeraa saggoo baatu Waaqayyo sirraa haa kaasu. Amen. Ameen. Gidiraa harmeen kee baattee ati hin baatin. Amen. Rakkina haati kee baattee ati hin baatin. Amen. Hin baadhu jetti. Hin baadhu jetti. Himbaat. Ija adda Himbaat. isa akayyuun koo baate isa abaabiliin koo baate isa haati koo baattee darbite. Waynarra. Maqaa Yesuus. Quba abbaan hin baay'ine jedhu. Harka namaa kajeelu namaa gadi ta'u nama kadhachaa hafu gaddechuu hin baadhu jedhu. Rukutame. Waaqayyo ittiin mormite waan obboleessa kee ofirraa cabsiteedha. Hin baadhu jedha, hin baadhu jedha, saggoo keessa sochoosa hin baadhu jedha, saggoo keessa kallattiidhaan hin baadhu rakkina, hin baadhu hiyyummaa, hin baadhu salphina, hin baadhu of harkaadha, hin baadhu waan nyaadhu dhabee nama jeelu hin baadhu jedha. Hin baadhu maqaa Yesuus. Baadhu maqaa Yesuus. Hin baadhu isa haati koo baate. Hin baadhu isa abbaan koo baate. Hin baadhu isa hangafi koo baate hin baadhu. Akaakayyuun koo baatee darbee hin baadhu. Isa akaakiliin koo baate hin baadhu. Hin baadhu isa firri koo baate. Sadaadaan koo baate hin baadhu. Isa eessumi koo baate hin baadhu. Isin hin baattan mini?
Eeyyee. Eeyyee. Hin baanu maqaa Hindi Yesuus. danii ta'uus qajeelu. Baannu maqaa Yesuusi. Hindi danii jedhe dubbattanii. Hin baanu maqaa Yesuus. Dhuma diddanii harka namaa qajeelu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusi. Hin baanneettanii. Baannu maqaa Yesuusi. Hin baanneettanii hundi keessan. Baannu maqaa Yesuusi. Baannu maqaa Yesuusi. Ameen. Amen. Amen. Hin baadhu jette. Eeyyee. Maqaa Yesuusi. Baannu maqaa gooftaa maqaa Yesuusi. Baannu maqaa Yesuusi. Eeyyee. Kan gammaadhu jette. Eeyyee. Baannu maqaa Yesuusi. Baannu maqaa Yesuusi. Ameen. Amen. Amen. Ila namoonni kallattiidhaan sagalee kana dhageessan hin baadhu jettan kun ila waa argitu waaqayyo waa inni godhu ija keessaniin ija guutuu mana keessan keessatti argitu. Ameen. Amen. Mana keessatti ani yoo xinnaatee obboleessi kiyyaa silallee inumayyuu isinitti meeraa ani sanas kanas isiniin hin jedhu imurii keessan imurii baay'ee keessaniiti kanan ergaa kanas himee namoota baay'eetti lallabaa ture ergaa waaqayyoo kanas durumaan himaa ture ani malee har'a miti waggoota dheeraa imurii keessanii baay'ee keessanii fi inuma beeku abboonni keessa illee inuma na beeku iyyuudha namni hundumtuu inuma na beeka yeroo biyya turtanis baay'een keessanis warri ala jirtanis warri keessa jirtan gaa jirtan kuni inuma hirmaachaa turtan iyyuudha waan isinitti mukuni hinafu inuma raawwata tokkoon isaa karaatti nafu dhukkuba kanatti har'aa jalqabee sin fayyaadha. Ameen. Amen. Amen. Fayyaadhaati. Ameen. Amen. Na dhaga'aa jirtu yoo taatan fayyaa keessan har'aa jalqabee waaqayyoo deebiseera. Amen. Maqaa gooftaa Iyesuusin isin irratti labseera. Labsiin fayyummaa isin irratti ta'e. Ameen. Amen. Eebbifama. Na dhaga'aa jirtu yoo taatan yeroo ammaa kanaa jalqabee hunduma keessaniif bariin fayyinaa bari'eera. Ameen. Amen. Barii fayyinaa isinii bariisiseera waaqayyo. Ameen. Hallelujah. Barii fayyinaa. Ameen. Amen. Hundumti keessan kallattiidhaan qixa jirtaniin waaqayyoo waan milikkita isin argisiisu hiriyoota keessanitti himaa hiriyoota keessaniif dhugaa ba'aa guyyuma har'aa jalqabee wanti isin qabdan hundumtu marfee argateera. Ameen. Amen. Richa argateera wanti isin qabdan hundumtu. Hallelujah. Kana hin irraanfatinaa gadda nama baay'eetu gammachuutti jijjiirama. Ameen. Amen. Kuman isinitti himaa boquun nama baay'ee gadi jedhee bakka maalan godharee nan baadhaka isa jedhe namni har'aa kaasee ofirraa gateera namni. Ameen. Amen. Hallelujah. Amen. Hin baadhu jettaniittu mini. Eeyyee. 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 Waan isinirra taa'uudhaaf egaa rakkinni mirga hin qabdu. Amen. Ameen. Amen. Humnaan isinirra taa'uudhaaf rakkinni mirga hin qabdu waan ta'eef kana booddee ila mana keessan keessaa jireenya keessan keessaa rakkina keessan alaa ariifachiisaatu qaqqaba. Amen. Ameen. Amen. Ariifachiisa. Amen. Amen. Mana ishee gadhiisii fi mana isaa gadhiisiif kan jedhu alaa ariifachiisaatu qaqqaba.
Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Imbaan beektanii tumini. Eeyyee. Imbaan beektanii. Humnaan isirra ta'a miti gaa. Amen. Hallelujah. Humnaan hin taa'u mirga sin qabu. Amen. Mirga Amen. qabu waan ta'eef ittimtanii si'a tokko itti himuudha. Hin dhageessi immoo rakkinni keessanii ana hundaani uummata miti caalmaa kan na dhaga'u rakkina namaati. Rakkinni namaa baay'ee na dhageessina. Beetti aqwaanii koos beetti akka ni hillees. Akka baamatti waan beektuuf rakkinni keessanii leen mana dhageessi. Isin caalmaatti na dhageessi baay'ee rakkinni keessanii. Amen. Baay'ee na dhageessina. Idoon itti menuma na dhageessi. Eega jettee immoo ishii bakka itti ma deemti malee keessa deddeebitee gaaffii nan gaafattu naan. Qalbiin jiru akka hin qalbiin beetti waan ta'eef aqwaanii koos beetti isin rakkinni keessan beetti isin tullee na dhaga'u malee rakkinni keessan baay'ee na dhageessina yoo tuttuu bayyadee hinuma baati bakka. Amen. Amen. Gaggaan hin jiru sirrii masaan itti hima waan ta'eef rakkinni keessan ala ariifachiisaan qaqqabeera rakkina keessan. Amen. Amen. Dubbanne gaa'ii keessa deebiin qabu. Silaasi imurii kanaan hin sobanii sa'aatii kanas miti kan sobanii haaliif amma manatti dhiyaannee irras waan ta'eef badaa soboyyuu hin barbaachisu amma yeroon kuni yeroo imurii sobanii waggaa sobanis miti kanaaf ala'aan qaqqabeera rakkina keessan. Amen. Rakkina koo jedha hundi keessan. Rakkina koo. Ala'aan ariifachiisaan qaqqabeera jedha. Ela rakkina koo kamiin wedha. Rakkina koo kamiin. Rakkina koo kamiin. Ariifachiisaan. Ariifachiisaan. Qabeera maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Ameen. Haleluuyaa. Kanaafuu jedhaa guddisaati. Kanaafuu. Ammaa kaasee. Ammaa kaasee. Rakkoon galgala irratti dubbadhe. Ammaa kaasee. Mana koo akka gadhiisu. Ala'aan isa qaqqabeera jedha. Ala'aan isa qaqqabeera. Haleluuyaa. Amen. Galanni isiniif haa ta'u. Amen. Amen. Hallelujah. Wajjiniin waan taateef. Amen. Wajjiniinis waan jirtuuf. Amen. Barri isaanii kana boodaa gammachuu filillee waan itti fufuuf. Amen. Qalbina dhooftee mana isaaniitii waan baafteef. Amen. Fayyaan mana isaaniitti waan deebifteef. Amen. Fayyaan amansiisaan mana isaaniitti waan deebi'eef. Amen. Galanni si Amen. waan na dhageesseef ulfaa. Amen. Ijoollee kee wajjiniin ta'e. Amen. Maqaan Hallelujah. kee haa eebbifamu. Amen. Karaaf yeroo Amen. keenyaaf hundumaa harka keetti kenneera. Amen. Ati harka Kiristoos Yesuusiin ameen. Amen. Waaqayyo baay'een isin haa eebbisu hunduma keessanii. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabajaa, kabajiif jaalalli isinii qabu akkuma itti fufeetti jira. Jabaadhaan isiniif jedha yeroo hundumaallee wal arginaa dhugaadhaani innooma ishee sagantaa magaagara baadiyyaa kanas inuman deemaa iddoo adda addaan dhaqee tajaajila waan ta'eef yeroon koo baay'ee dhiphoodhaaf malee utuun isin ijjiniyyuu hirmaadhe iyyuu dhuguma baay'ee manatti tolaa waaqayyo isinaa eebbisu obboloonnii fi obboleettonni asirraatii sagalee waaqayyoo waliin hirmaachaa turre hundumtu gooftaan bara keessanaa eebbisu danuun isin jaalladhaa waaqayyollee baroota keessatti qaamaan illee kallattiidhaan yeroo itti nu agarsiisu numa qabaa waaqayyo isinaa eebbisu obboleessi koo caalaan illee